yaadni namaa eessa jira? Garaan namaa eessa jira? Eessarraa ka'uu qaba isa jiru. Yoon baay'ee haasa'u baadhee haasa'eera baasa. Ammas salmantu yaadni namaa eessa jira? Garaan namaa yoo jenne garaan namaa lafarra jira. Yaadni namaa lafarra jira. Waan nyaatu, waan uffatu, waan ittiin jiraatu, waan keessa jiraatu kan inni deemuuti. Kanaaf garaa kee yaada kee ol kaafadhu. Amiin. Yaada kee garaa kee gaafa ol kaafattu wanta lafarraa kanatu si keessatti xinnaataa jedhe. Waan iddoo guddaa laattee bitu si keessatti xinnaataa jedhe. Waan itti barcuma laattee dhaabdee teessifte sanatu si keessatti xinnaataa jedhe. Yoo yaada kee biyya lafaarraa kaasti qofa. Faayidaa biyya lafaarraa yoo kaasti qofa. Yaadni kee biyya lafaa kun maalidha? Hin barbaachisa wanti nyaatamu. Hin barbaachisa wanti uffatamu. Hin barbaachisa wanti keessa jiraatamu. Isa kanarraa kaafta yaada kee. Isa kanarraa gaafa laayinii sanarraa gaafa sochoofte yookaan ol kaaftu waan lafarraa kun baay'ee xiqqaatti si duratti. Iyyi macarrashaa isa dhumaa gochuudhaaf ammumatti ol kaa gara waaqatti ol ka'aa deemee biyya lafaas keessaa gala deeme. Amin. Namni baay'een biyya lafaa keessa faca'ee keessa buqilee keessatti jekkenna baay'ee. Yoo gadi ba'u maala nyaataa yoo ol galu maala nan jiraataa yoo nama wajjin haasa'u waa'ee ekonomikaalii isaatii haasa'u. Maaliin akka jiraatu haasa'u. Jireenya isaa haasa'u. Kun waan ati yaadni kee biyya lafaa keessa jiruufidha malee utuu biyya lafaa keessaa achi ol kaaftee biyya lafaa kun hin xiqqaatu. Warri biyya lafaatiin aduu qabanii jiran immoo waa'ee biyya lafaa yaadu. Gaafa gadi ba'an waa'ee biyya lafaa. Gaafa ol galan waa'ee biyya lafaa. Gaafa ta'an waa'ee biyya lafaa. Gaafa ciisan waa'ee biyya lafaa. Biyya lafaa kun xiqqaatte si keessaa amma isheen bartutti kan itti geessu laa'inii sanarraa yoo sochoofte gara waaqayyoo toluu dhuftee. Galanni waaqayyoo haa ta'u eeyyam naa dubbisa irra deebiidhaanii. Kanaafis isin maal nyaannaa? Yookiis maal dhugnaa? Yookiis maal uffannaa? Jettanii hin yaaddatinaa. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii maal godhaniiru? Isaan kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan inni waaqa irraa hin beekaa jedha. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif kennama. Warri yaaddaani warra yaada isaanii biyya lafaatti hidhaniidha. Isaan biyya lafaatti hidhanii jiru yaada isaanii. Isin garuudha. Waan si barbaachisu abbaa keessatu sinii kenna waan ta'eef waan biyya lafaa keessa jiru, waan biyya lafaa barbaaddu, waan biyya lafaa beeloftu, waan biyya lafaa eebottu kana eebottuu qabdanii. Duraan dursaatii mootummaa Waaqayyoo maal godhaa? Kan Waaqayyoo ulfaatu. Mootummaa isaatti hidhadhaa. Mootummaa isaatti hidhadhaa gaafa jedhu mootummaa isaatti hidhachuutu salphaadhaa karaa salphaadha. Wanta durfamee godhamu dhabu. Wanti durfamee godhamu mootummaa Waaqayyootti yaaduufi. Ameen jedhama. Malee yeroo itti mootummaa Waaqayyootti yaada kee hidhattu. Yeroo itti mootummaa Waaqayyootti fedhii kee hidhattu. Yeroo itti mootummaa Waaqayyootti karoora kee hidhattu. Duraan dursitee jalqabarratti biddeena dhiiste, uffata dhiiste, makiinaan bitadhaa dhiiste, duraan dursitee isa yaaddu wanti biyya lafaa kun hundumtuu si keessatti zeeroo ta'a. Ammayyuu zeeroo ta'a. Zeeroo ta'a zeeroo. Sila kana bada fakkiira. Fageenii tokko gaafa ka'uu jedhe. Gaafa choo ka'uu jedhe. Leenii kaachoo. Gaafa ka'uu foogii gajjallaadhaa qaba. Alee foogii gararraa dhagu. Lafumaa kaachoo qaba. Lamaa gaafa ka'ee achoo qilleensarratti fudhachuu qabu. Manoonni lafarra jiran foogii gurguddaan baay'ee xinnaadha.
Gaafa pileeniin kun urrii gararraa tolaamu dhimma dhila. Hamma adii laayinii irra jirtu guddisaa bal'isaa amma deemtatu biyya lafaas keessa badha. Anuu maalla galchee nan jiraadhaa jechuutti dhufta. Maaloodhanii? Ani koo tola sanaaf kenname jireenya bara baraa nan dhaana. Tola sanaaf kenname jireenya bara baraa nan dhaana waan ta'eef waa'een uffataa, waa'een maalii, waa'een mintaqeessee nan galchu nan dhibu wanaan. Nan laallatu. Waa'een maalii nan laallatu wanaan. Aan kan nagalchu kan laallatu tokko argate. Amin jetta. Amin. Inni kaan jedhama jira. Inni kaan akkasumas nuuf siniifi. Waan tola nuuf kennamu qabutu isin gaditti baasan. Akkasumaan dura. Kuni koora kasaa qabu. Akkasumattuu sii dabalamaa. Akkasumattuu sii kennamaa. Amin jedhama. Amin. Maal ta'e? Maal itti? Akkasumatti sii kennama. Amin. Uffata akkasumatti sii kenna. Buddeena akkasumatti sii kenna. Qabeenya barbaadu akkasumatti sii kenna. Nyaata akkasumatti sii kenna. Waan itti barbaadaa bultee barbaadaa akkasumatti sii kenna. Garuu jalqabni maaliif ta'uu qaba? Otuma waaqayyootti yaada keessa maal godhaa? Hidhadhaa. Achi barbaadaa gubbaadha. Ergaasii qabu. Ameen. Ergaasii qabu. Ameen. Waaqayyo kan naan jedhe. Ameen. Galgala kana nama baay'ee lafaa kaasan naan jedhe. Ameen. Maaliif kana dhaga'u ammayyuu dubbachuuf kan jechaa jira. Nama baay'ee lafaa ka'ee miila isaatiin dhaabate. Nama baay'ee. Ilaa ergaasii qabu. Gommaa caammaa kee qayyareera Yesuus Kiristoos. Ramashiati aborra senna. Ila mame. Laini ke kayar tamade. Jerika. Motor ke kayar Yesus. Akada ya ke kayar Yesus. Akada dupi ke kayar Yesus. Akada direnya ke kayar Yesus. Amin. Amin. Malo. Amin. Ane kasih kamu. Amin. Besok ada urusan lu bukan lu. Wanan kesa juga kesa bukan dia. Galgala kanamu namni jaata bitoo bakka kanaalee butamee baala. Rasaata achi afur rasia. Mee butamee mbaa jedhee tokko. Bara siyaatiya. Waaqayyo sana eebbisu lola. Butamanii maal ta'u? Waan tokko si garra maali yeroo kana dhugaan ba'an gobaatii qaba. Yeroo ani waaqayyo kanatti maxxanlee baay'ee miidhame. Gaafa akkasii jiru tajaajila ergaa namatti. Ergaa namatti maalini waaqayyotti maxxanne. Eessaaf itti ergichaa jiran eessa? Waan mannatti hini maa waaqayyo? Amin jedhaa? Utuman waaqayyotti maxxanne. Anamma waaqayyo irraa hinneeffanne nyaadhee beelaan baay'ee waaqayyo irraa garuu waa'ee waaqayyo namatti. Mootii du'aadhaa. Maal wanta kana akkasa jiran? Hin qayyaramni ofii isaaniitti moofaa isaaniitti jiraanni yaa ergaa guddaa namatti. Eessaaf hin eenyeri? Waaqa biraa fidaa. Ergicha dhugaa isaaniitti deebiin ofiin qoreessan. Edaan jedhe gaafa tokko maal hadiin jedhe ani waaqayyoo na eebbisuu qabu na keessa dhaabbate akkamittiin nama eebbisaa jedhe. Edaa waaqayyoo waan ilaalaa jiru akkuma Abiraamii waa'ee Abiraamii deemadha kaasa. Abiraamii waggaa 99 fide kun anna qabaatu nanna qabanne kanaaf jaalachuu dadhabe. Ofiiyyuu nanna qabdudha kan isaan immoo nanna qabanne muran. Haruma isa akkasii. Ofii nanna qabdudha. Kan isaayyuu immoo nanna qabu. Isa dhumaa ergamaa waaqayyoo dhaqeemu. Waggaa 99 dhageemu. Abeen waan dhoksaa tokko sitti naanna. Ati kan namaa guddaa kan keeyyuu cinnee dha. Maal wala reena raajii. Maanu dhagaa kana wal baadhi itti gaachaa ibite. Nama na kita gaachaa waan ta'e. Akee dhagaa tirigaa wal rakkina dhagaa. Mucaa baala eebbala. Waaqayyoo waggaa dhani afur duuba garasi dhagaa dhibbe. Ijoolleen kee baay'atu akka irratti galaanaa ta'u akka cabbii akka maan hojii samaayii ta'u jedhe. Garuu ni dhala tokko tun godhati waggaa 99 lakkaa'e. Kakuusaa waggaa 25 taa'ee jira. Tika katabe. Maanni kakuu kana kanii
daangessa ogummaa akka dheeratu godhee jedhee ofii sagantaan ofii isaatii ogummaa nan qabduu qaba dhiirarraa ciraalee kan isaa uumuu jiru. Erga maaf qaxaree akka goote waan sabee taa'e waan achuu adda beebee taa'e hin beekne waan nan qabannee fi nan qabannee maalan godhanee nan aqiitii dhagaa qaramaa irratti kutee. Gaafa nan qabatu Abrahaami waggaa isaatti malach isa Waaqayyo jedhee dhalate. Qote ergaan sii qaba.